Waareen waarii taatee hin haftu ni beekna. Har'a irra dhaabbannee waa'ee bor akeekna. Limixiin gurraachi nama nyaachuuf gamu. Qaanqee yoo facaatu ciraan san argamu. Yandoo huursee roobu cabbiin makee morkaa didicha galaana. Naacha halkan qaratu qurxummii wal faana. Otoo hin sodaanne daaktanii kuttanii dhaloota keessatti gootummaa uumtanii. Aartiif aarsaa taatanii lubbuudha soo eegdanii. Galatooma ulfaadhaa warra irraa nu eegdanii. Galatooma. Tole ani waloo Baayisaa Bulbulaan jedhama. Barreessaa kitaaba Qara Dhugaati. Sagantaa walaa barruu Times irratti warri walaa barruu Times waan nu affeertaniif guddaa galatooma siin jecha gaafilee isaan na gaafatan deebisuudhaaf na yaala itti fufnaa jechuudha sagantaa waliin. Baayisaa Bulbulaa eenyu eessatti dhalatee guddatee ijoollummaa isaatti nama akkamii ture? Egaa Baayisaa Bulbulaa akkuma argitan kana qallaadha. Oromoodha. Baayisaa Bulbulaa kan dhalatee guddate godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee aanaa Qaaqii ganda qotee bulaa Abbuu Looyyaa keessatti achitti dhalatee guddate. Barumsa isaa sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa Abbuu Looyyaa kan jedhamutti baradhe. Barumsa kiyya achitti baradhe gara high schoolii Odaa Nabee jedhamutti magaalaa Duukamitti kan argamutti baradhe. Akkasii jechuudha waa'een koo. Amma sadarkaa maalirra jira barnoota? Ani sadarkaa barnootaatiin amma yuunivarsiitiin barachaa jira. Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teknooloojii Adaamaatti barataa injiinaringiiti. Gama aartiitiin immoo kitaabalee barreesseen qaba. Ammas immoo kitaabota biroollee barreessan jira. Yoo Rabbi jedhe sadarkaa kanarra jira jechuudha. Isteejiiwwan adda addaallee nan hojjedha. Ammaaf sadarkaa kanarra jira. Gara fuulduraatti immoo waan guddaa akka hojjennu abdiin qaba jechuudha. Aartiin siif maali? Baayisaan aartii akkamitti ilaala? Aartiin bakka akkamii qaba? Okay, aartii bakka akkamii qaba? Anaaf aartiin anaaf aara galfiidha. Iddoo qabbanaati. Waan eenyummaa keenya itti ibsinu, waan duudhaa keenya illee itti ibsinu. Kanaaf aartiin gama hundaanii motora qabsootiilleedha. Ibsituu eenyummaa aadaa fi duudhaati jechuudha. Kanaaf ani aartiidhaaf iddoo guddaan qaba jechuudha. Iddoo hagana jedhamneen qaba. Kanaaf aartii keessatti of ilaalaa jechuudha. Aartii keessattis ta'ee jireenya kee keessatti mudannoolee hin daganne yoo qabaatte nuuf qoodi. Aartii keessatti dursee garuu otoo gama aartiitiin seenii mudannoon na mudate ni jira. Otoo aartiitiin seenii mudannoon na mudate ni jira. Maaliif aartiillee dhalootumaan ta'uu baatu gara wanti itti eegganseenii boodanii itti guddachaa deeme waan ta'eef nan yaadadha yeroon kutaa high school irra baradhu gaaf tokko iddoo mana kireeffannee teenyutti halkanii ganna waan ta'eef yeroonsaa balballi yeroodhaan waan nutti cufameef gaafa galuuf jennu raachi balbala duratti bishaan guutamee jiru keessatti iyyiti yoo balbala rukunne omtuu nun naga'u jechuudha. Maaliif raachillee iyyiti sagalee raachaa akkasittan qorra dhugaa bulee jechuudha. Kanaafuu kanatti na mudate jechuudha. Mudannoon aartii keessatti na mudate waan baay'eedha. Garuu gaaf tokko gaafanii isteejii irratti walaloo dubbisu otuman dubbisaa jiru emotion ta'een walaloo isaa addaan nan dagadhe. Sanaaf akka isteejiin kee audiensiin kee na jala hin bittinnoofneef dirqama nagaan jalqaba gaafadhee deebi'ee nagaa gaafadhee bakka san guuttadhe. Sana booda otoo namoonni irratti hin beekin waltajjii kiyya itti fufee jechuudha bifa bareedaa ta'een. Kana garuu ana qofatu beeka akkasittan itti fufee jechuudha aartii keessatti waan jajjaboo jira. Isaan keessaa waan salphaa kana isin himaa jechuudha. Waa'ee qara dhugaa maal jetta? Qarri dhugaa maali? Akkamitti moggaafame? Waa'ee qara dhugaa waan jajjabduun jedha. Qarri dhugaa yerootti uummanni Oromoo kun tokko ta'e calaqqeen dhugaa ifti dhugaa takka mul'achuu jirtu sanarraa kaasitan moggaasee jechuudha qara dhugaa. Qarri dhugaa maaliif akkuma walaloo irratti ibsame haqni hanqaaquu miti kayyoo bulee tortoru kufee du'een awwaalamu har'as yoo ta'e boru kanaaf carraa argatteen filatiin budoomu danda'ee biyyoo ta'ee qarri dhugaa hin doomu jedha. Maaliif achi keessatti yeroo itti dhugaan keenyallee ba'aa turte
yeroo calaqqeen dhugaa tokko nuu mul'attee uummanni Oromoo kun tokko ta'ee biiftuun dhugaa mul'achaa turteedha. Sanarraa keetan qara dhugaa fiixee dhugaa mul'atteetti kan jedhudha. Maaliif dhugaa yoo bultellee yoo turtellee waan baduu hin dandeenyeef sanarraa keetan moggaasee jechuudha qara dhugaa. Jireenya kee keessatti maaltu si gammachuu sii kenna? Maaltu immoo gammachuu kee sarba? Jireenya kee keessatti eegoonu bare eegan gara aartiitti dhufee walaloo barreessitu gammachuu naa kenna. Gammachuu kee kan sarbu immoo nama hojii malee taa'udha jechuudha. Yoo jedhu nama waan tokko otoon hojiitiin taa'u gammachuu kee illee ni sarbaa. Kana yoo siin jedhu fakkeenyaaf namni ati wajjin hojjechuu barbaadu tokko gaafa faallaa kee deemu yoo hojjechuu baate yaadaan illee yoo si jajjabeessuu baate namni akkasii sun gammachuu kee ni sarbaa jechuudha. Kanaaf eeganuuf bare gama aartii keessatti walaloo barreessuun gammachuu guddaa naa kenna jechuudha. Kanaaf gara fuulduraatti karoora akkamii qabda? Jireenya akkamii immoo jiraachuu feeta? Yoo waaqni jedhe gara fuulduraatti karoora jajjabduun qaba. Keessattuu gama uummata kiyyaatiif jiraachuuf jireenya koo dhuunfaa caalaa jireenya uummata koof jiraachuudhaaf hawwii guddaan qaba. Waan an danda'uun dandeettii waaqni uumaan naa kenne kana gara uummata kiyyaatitti deebisee waan jajjabduu hojjechuudhaaf karoora jajjabduun qaba jechuudha. Jireenya akkamii immoo jiraachuu feeta? Jireenya uummata koo jiraachuun fedha. Walumaa galatti bifa kanaatiin jechuudha. Jireenya dhuunfaa caalaa jireenya uummata kootiif jiraachuun fedha jechuudha. Eenyuun dinqisiifatta? Rool moodeeliin kee eenyudha? Eenyuun ilaaladhaa akkanatti gara aartiitti guddatte? Ani kanan dinqisiifadhu gama aartii keessatti namni rool moodeel ta'ee natti mul'ate Ximqataa Kumarraa fi Lataa Qana'iiti. Yeroo san nan yaadadha durbiin kiyya Biraanuu Lammii jedhama. Kitaaba maal kolfa dhaloonni jettu kana yeroo ani kutaa 8ffaa baradhu naaf fidee dhufe jechuudha gara baadiyyaa keenyatti. Yeroo san gaafa walaloo isaa dubbisu moor anillee walaloo hedduu barreessaa dhufe. Garuu gaafan immoo ol guddachaa deemu walaloolee san gurra kiyyatti dhaggeeffachaa gaafa dhufu moor rool moodeelii naa ta'e. Garuu walaloo barreessuu kanan gaafa obboleessi kiyya baay'ee ni barreessa. Isarraa ka'eetan akkaataa inni itti barreessan ilaa dhufe barreessuu eegalee. Kanaaf akka walii garaatti rool moodeelii kan ta'an waloowwan akkasiiti fi akkasumas immoo barreessitoota jajjaboo kanneen akka Yaasoo Kabbabaa Hordofaa kitaaba isaa miila shokoksine jedhu akka ajaa'ibaatti sammuu ijoollummaatiin sammuu haaraadhaan waan dubbiseef rool moodeelii kee jedheetan fudhadha jechuudha. Yoon fuudhuu barbaadda abbaa ijoollee meeqaa ta'uu barbaadda? Ani yoom akka fuudhu barumsa fixee tureeta fuudha jechuudha. Abbaa ijoollee immoo yoo waaqni jedhe amma inni dhalchuu danda'u guutuu danda'alcha. Abbaa ijoollee 12 ta'uu barbaada jechuudha. Aartii Oromoo sadarkaa maalirra geera jettee tilmaamta? Eeyyanii akka yaada kiyyaatitti akkan amma ilaalaa jiru kanatti aartiin Oromoo sadarkaa bareedaa tokkorra geera jedhee yaada. Maaliif keessattuu amma dhaloonni qubee kun gama jiru hundaan aartii Oromootitti dadammaqaa jira. Uummanni keenyarree aartii keenyatti dadammaqaa jira. Kanaaf aartiin Oromoo hanga barbaachisaa isaanillee ga'uu baatu sadarkaa bareedaarra geera jedhee yaada jechuudha akka kiyyaatitti. Kana caalaa immoo akka jajjabaatu akka baay'ina keenyaatiin akka aadaa duudhaa seenaa keenyaatiin hin tuqamne fal'aana xiqqoo akka garbarraa tuqan isaaniitti waan ta'eef jajjabaachuu danda'u qabna. Aartiin Oromoo sadarkaa bareedaadha garuu hanga barbaachisaa ta'e hin geenye jajjabaachuun dirqama keenyaan jedhaan. Dhaamsa akkamii qabda aartistootaatiifis ta'e uummata Oromootiif? Aartistoota aartiiwwan adda addaa keessa jiran keessattuu gama ogbarruu gama weelluu waan fedhe haa ta'u warreen aartii keessa jiraniin dhugaa fi dhugaa qofa irratti akka hojjetan dhaamsa dhaamaa fi uummata Oromootiifis uummanni Oromoo aartiin motora qabsooti motora tokkummaati. Kanaaf ittiin hubatee ittiin beekee waan kana jajjabeeffachuu akka qabu waan aartistoonni Oromoo itti kennan uummanni Oromootillee waan addaa waan hin finneef aartistiin sunis waan uummataa dubbata miira hawaasaa dubbata waan ta'eef uummanni Oromootis akkasitti hubatee miira isaanii akka waliin deemu akkasan jedha. Aartistoonni Oromoo immoo waan dhugaa ta'e qofa irratti akka hojjetan abdiin qabaa jechuudha. Dhaamsi koollee kanuma. Baay'isaa jaalalli qabee beeka. Seenaa jaalala kee nuuf qoodi. Yoo kanaan dura hin jaalanne ta'eef immoo nama akkamii jaalachuu feeta fuula duratti? Baay'isaa jaalalli qabee beeka. Jaalala akka ajaa'ibaatti qabee jechuudha baay'isaa. Akka inni itti qabellee hin beeku.
nan yaadadha seenaa jaalalaa kiyya keessatti gaaf tokko baay'ee dhukkubee ganama kaasee hanga galgalaatti ciisaan ture akka carraa ta'e jechuun midhaan illee nyaannee garuu naannoo sa'aatii tokko hin ta'a gaafa isheen naa bilbiltu nan dammaqee dhukkubichis narraa badee sanaa booda biraazarii obboleewwan kiyyaa fi ijoolleen na wajjin jiraata hiriyoonni kiyyaa na barbaadutti ka'anii jechuudha. Eessa dhaqee mucaan hin dhokate moo mana fincaanii keessatti hafe moo naan jechaa turani. Ani garuu daandiirra ba'een deemaa jira. Kanaaf maal jechuun barbaada isaan diishii keessa na barbaadanii turan beektaa lafa dhaafaa jedhanii. Ani garuu fayyaa kiyyaan jaalallee wajjin deema. Kanaafuu innis taa'uudha gara keechaa bistu. Namoonni baay'een eessa kee jaalanna siin jedhan gaafa sitti gaafii ajaa'ibaati. Namoonni baay'een illee si jaaladha jechaa jirani. Garuu namoonni baay'een rifeensa kee jaalanna naan jedhu haa galatoomani. Egaa baala jedharee kana caala galatooma warri rifeensa kiyya jaalattan. Baay'isaa bulbulaa maaliif yeroo baay'ee waa'ee durbee baadiyyaa walala? Durbee baadiyyaa jaalatte jechuun dhugaadha? Gaafii ajaa'ibaati kuni. Durbeen baadiyyaa nan yaada beektaa? Akkamitti yaada seetee yeroo san duraan yeroo isheen shaarbii hidhattee ukkotee dugdarra godhattee deemtu san na yaachisa beektaa? Jaalalli dhugaan jaalalli ho'aan bakkee san jira. Durbeen baadiyyaa sun eessa jirti kan jedhutu sammuu kiyya keessatti naanna'aa yeroo baay'ee. Kanaaf ishee jaalachuudhaaf illee baay'een hawwa. Durbee baadiyyaa natti haa qabu jedheetu mana akka ajaa'ibaatti kadhachaa jira jechuudha waaqa kiyya. Durbee baadiyyaa baay'een jaaladha. Yoo maqaa keedhaan dhoo jettee kan hawwaattu kan balbalaan daattee fuula nama dhoowwattu hin jarjartu hin muddamtu qabbanooftu aannanii ati nagaa jirtaami eda sittan baannanii jedhaan garuu argachuu hin dandeenye gayoona. Sarkaa jireenya irra jirtu kanaaf namoota galateeffachuu barbaaddu yoo qabaatte. Egaa akka walii galaatitti sadarkaa ammarra jiru kanaaf sadarkaa barnootaatiif namoota nani galateeffachuu barbaadu. Obboleessa koo Oliyaad Bulbulaa nan galateeffadha akkasumas durbii koo Biraanuu Lammii. Kana malee immoo namoota gama aartiitiin fakkeenya guddaa naa ta'an kallattiinis ta'e kallattiidhaan aartistoota Oromoo hunda isaanii nan galateeffadha. Kanaaf akka walii galaatti maatii kiyyarraa kaasee hanga uummata Oromoo guutuun galateeffachuu barbaadaan gabaamatti. Walaloo kee keessaa kan jaalattu nu affeeri. Waraabessi dulloomaan inni ilkaan hin qabne otoo harree argate. Ilkaan dhabaaf dhiisaaree boolla galee taa'aaree harree bakkeetti gate. Lakkii waan niisuu miti abdii nyaachuu didhimsee hiddiddiidhaa dhiigee wallaansoo qaba cimsee. Ta'uu baannaan garuu yuusee waammata malee kan qarriffaa 50 agabuu oolee bulee dhuguma dhiisaa amma. Firoomsuun hin danda'amu waraabessaa fi harree jetteedhaan miti ija keenyaan agarree. Galatooma. Sagantaa Walaabarruu Times miil tokko entertainment irratti siniif darbu yeroo hundaa hordofaa like, subscribe, share gochuudhaanis miil tokko entertainment jajjabeessaa siniin jedha. Galatooma.